Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa sagantaa keenya faaya aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Sagantaa keenya faaya aartii torban kanaatiin sirboota babbareedaa yeroo dheeraa dura sirbamanii fi sirboota dheenna kana sirbaman kan aartist Caalaa Daggafaa akkasuma aartist Anwaar Badhaanee fi weellistuu Bareedduu Girmaa kan isin daawwachiifnu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaa hordofaa isiniin jecha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Jibriil Muhammadi. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana jira. Nufaana bu'aa. Egaa jalqaba irratti sirba bareedaa fi baay'ee hawwataa ta'e sirba aartistii jaallatamaa fi kabajamaa kan ta'e sirba Caalaa Daggafaa waggaa lama dura haala yeroo sanaa ture waliin wal qabsiisuudhaan sirbeen kan ilaallu ta'a. Sirbichis mata dureen isaa atumti eenyu ati eenyu nusi wallaallee ati eenyu jedhama. Atumti eenyu ati eenyu shakkile shakki ati eenyu ati eenyu shakkile shakki atumti eenyu ati eenyu shakkile shakki ati eenyu ati eenyu shakkile shakki. Saree ofii guddisaan qarriffaan jaatamam dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqamam dhagaysiifan dhaamam tolli keessi dhamaasem sababni jijjiiramaa naaftanyaa kufe kaasem maal taate yaa namanam siidaa bineensaa dhaabdem ekeraa abaaramaa nutti faarsuu jalqabde jechuudhaan dhiiga 5,000tti dhangalaafnem jijjiirama argannem warra kaleessa abaabilee kennam sanyii isaanii duguugaa turem warra harkaa fi harma numurem warra calii calanqoottim dhiiga 1000 dhangalaasem Miniliikii fi Hayila Sillaasem boolla nutti kaase jechuudhaan aartisti Caalaa Daggafaa afaan aartiitiin dhalootaaf ergaa dabarsee ture. Namni daara baasanii daaraadhaan nama qaba sareen ofiin guddisan qarriffaan jaatama dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama dhagaysiifan dhaama tolli keessi dhamaase sababni jijjiiramaa naaftanyaa kufte kaase maal taate yaa namanaa siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaaramaa nutti faarsuu jalqabde nutti faarsuu jalqabde nutti faarsuu jalqabde. Itti dabaluun aartisti Caalaa Daggafaa qaama uummata ganeem garaa diinaa godhate kanaan yaa jigaa koo barri kun waa mara baatam kormi dallaatti aseenem yaa jigaa koo gaabbitaa diinni si nyaatam gaafa dorrobaan maseene jechuun dhaamsaa fi gara nyaattii isaa itti himee ture. Yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallaatti aseene yaa jigaa koo gaabbita diinni si nyaata gaafa dorrobaan maseene. Aartisti Caalaa Daggafaa sirbuma kana keessatti mootummaan dhiiga qeerroo jiksee aangoo qabatee ummataaf waadaa galee nyaate kanaan akkas jedheetu. Maal jettere gaafa achi geessu akkamumaan dagattere waadaa gattee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee. Maal jettere gaafa nu wal geenyu akkamumaan dagattere dachaane kaayeroon ga'een teenyu saba qoqqooda ati eenyu nusi wallaalle ati eenyu shakkile shakki biyya qoqqooda ati eenyu shakkile shakki asee gugguufta ati eenyu shakkile shakki. Caalaa Daggafaa itti dabaluudhaan mootummoota abbaa irree jaarraa hedduudhaaf dabareedhaan maan Oromoo gabroonfataa dhufaniifis sirba kana keessatti ammeenya isaanii akkasitti itti hime. Dulli nafta nyaatee diroos Oromoo jalqaba wallootti ugguree Minilik harmaa fi harka numuree
Haayila Sillaaseen dabaan nama biyyaa falmu yakkeetu fannisee Oromoo abbaa lafaa saamsisee hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee Piiphiin sirna nafxanyaa nutti dhalchee. Artisti Caalaa Daggafaa xumura irratti intaatu dibbeen dhaaninaam inni gurra abbaan gatum addanuu hiruu yaadinaam warri seenaa namaa hatum jechuudhaan warra seenaa gootota Oromoo adawaa fa'aa kenna jedheem seenaa abbaa tokkootiin abbaa taatum warra harreenqee Oromoo dhufteem fardoo Oromoo hataa turteem dhugaa jirtu itti himee tureem. Intaa'u dibbeen dhaaninaa ilmi gurra abbaa saangatu addanuu hiruu yaadinaa isi warri seenaa hatu gaaddisa sabaaf dhaabbatu hin jallisin daandii haqaa yaa nama hambaa turratu akka joobiraa fi raqaa akkam nagumaa jaallan koo bosona labuun naaf jettee argite dhibbuu fi rakkoo siif jirra sabaaf dhaabbattee. Ittaan Suudaan sirbaa weellisaa beekamaa fi jaalatamaa artisti Anwaar Badhaanee kadheenna kana baasee sirba jaalalaa mata dureen isaa torba jijjiiramtuu jedhu kan ilaallu ta'a. Nadibekee wallaalee naangallee anaani torba jijjiiramuun kun himee maalumanni waliin somnuu ilaamee dhugaa walitti himnaa amma yoomii fakkeessuun sobaa wal jaalannaa. Nadibekee wallaalee naangallee anaanii torba jijjiiramuun kun mee maaluma inni waliin somnuu ilaamee dhugaa walitti himnaa amma yoomii fakkeessuu sobaa wal jaalannaa jedheeni sirba baay'ee bareedaa sagalee kilooleedhaan hojjetame akkasuma qulqullina viidiyoo fi walaloo fi yaadaloo isaas waan itti hin hafin waan ta'eef. Nadibekee wallaalee naangallee anaani torba jijjiiramuun kun himee maalumanni waliin somnuu ilaamee dhugaa walitti himnaa amma yoomii fakkeessuun sobaa wal jaalannaa. Tureen na dhibaa yoon itti yaadu kan kee sobaan sobamee seetu toonna gubee tureen na dhibaa ifanaan taane kan kee jaalala sobaa ammadeessu kenna dhibee nakkanan turree bari hawwiin koo durii jaalalan bullee kanaan karoorseanii yoo deemte bitaa ati barbaacha jibbaa deemii adeemti salphaa. Artisti Anwaar Badhaanee ni beekta silaa hammaan siif dhama'ee jaalala bulchuun maqaa hedduu danda'e ni beekta silaa maaliif dhugaa cabsitaa jaalala kichuun badii malee cabsitaa jedheeni jira. Ni beekta silaa hammaan siif dhama'ee jaalala bulchuun maqaa hedduu danda'e ni beekta silaa maaliif dhugaa dabsitaa jaalala kichuu badii malee cabsitaa eenyu erga deemtee abdii murattee jaalala simboon qabnes na tuulaattee yoo ta'ee jarraan koo kophaa dirachuu nagaatti lubbuu koo kadhaan sin galchuu. Dabaluun artisti Anwaar Badhaanee erga dhugaa jirtu itti himee fi dadhabee immoo deemi jechuun itti dhaammate. Artisti Anwaar Badhaanee sirba inni ittiin beekamu kan yeroo dheeraa dura sirbame sirba jaalalaa mata dureen isaa fagaachuun maalumaa jedhu yoo isin yaadachiifne immoo sirba hedduu namatti toluu fi sirba ammas hawaasa keessa jiraatu sirba bareedaa tokko ture.
fagaachuu maaluma osoo wal jaalannu wal dhabne kahama fageenyoon nu dahee wal argaa yoomumaa. Anwar Badhaanee sirba kanaan hiriyyaa isaa tan ijoollummaattiin akka adda baanii fi biyya irraa maatiin isii dirqamsiisanii isa jalaa baasanitti fakkeessuudhaan kan sirbe yoo ta'u, garuu dhugaa lafarra jiru waan ta'eef seenaa nama baay'ee tahee mul'ate, akkasumas immoo jaalala guddaas horachuu danda'e. Warri keessoreessaa na fedhan bahar gamanarraa si darban garaan koo sooboo yulaadhaa dhabannaan biisee si jedha garaan koo sooboo yulaadhaa dhabannaan biisee si jedha. Warri keessoreessaa na fedhan bahar gamanarraa si darban garaan koo sooboo yulaadhaa dhabannaan biisee si jedha. Anwar Badhaanee waggaa lama duraasiin sirba qabsoo bareedaa mata dureen isaa barri foolatee jedhuun ummata biraan ga'ee ture. Taajjabaa ulfaataa dabran ooluu marree durruba furmaataa dhaluuf deemaa barree baaqaaf callaa adda foo'ate galabaaf callaa adda foo'ate baaqaaf callaa adda foo'ate galabaaf callaa adda foo'ate. Eegee ummanni dhugaa deegee guba garaachaa dhibamee nabu dhugaa isaa miidhamee jechuudhaan artistoota qaqqaaliin diinni nurraa nyaattee kanneen akka artistii Haacaaluu Hundeessaa fi artistii Daadhii Galaan akkasuma Usmaayyoo Muusaa fi artistii Eebbisaa Addunyaa fa'aa gumaa isaanii akka baaftu afaan aartiitiin ummataatti lallabee jira. Eegee sobduu eegee goosamni dhugaa deegee. Dhukkuba garaachaa dhibamee dhabu dhugaasaa miidhamee dhukkuba garaachaa dhibamee dhabu dhugaasaa miidhamee. Amma yoomiinu haalu gumaa dhiiga Haacaaluu iyyaa dhiiraa dhalaani gumaa Daadhii Galaani kana waaluun jabaate meeqa waraabessi nyaate hayyuu kee hidhaa keesse maa garaati jabeesse. Afaan wallaalleerraa dubbii baranaa amna dibdee meenaaf himaa jarana gadoo irraa maalii gadoo dabaluu guyyumarraan guyyuu hammeenya horuu. Itti aansuudhaan sirbaa weellistuu lafaa dhuftuu Bareedduu Girmaa kan ilaalu ta'a. Weellistuu Bareedduu Girmaa sirboota babbareedaa waggoota muraasa dura sirbitee turte keessaa sirba mata dureen isaa Jaalloodee jedhuun hedduun kan beekamtudha. Talaa gaara Cilaaloo uffadhuu naaf sirbi jaanoo jechuun kan sirbite yoo ta'u, sirba aadaa Arsii bareedaa fi hedduu namatti tolu. Sirba kana keessatti walaloo isaa hedduu kan ummataa yoo ta'u, keessattuu sirba uffannaan isaanii aadaa Arsiitiin miidhagee fi ammayyaawaa ta'e bifa namatti toluun faayamanii aadaa Arsii bareechanii wal jalaa fuudhuudhaan sirbanii turanii.
weellistuu bareedduu Girmaa sirbuma kana keessatti jabbilee gooba dheedduun aadaa teenna bareedduu jechuudhaan aadaa Arsii miidhagduu miidhagsitee hojjettee jirti. Bareedduu Girmaa sirboota biraallee hedduu kan hojjette yoo ta'u sirbi isiin ittiin beekamte sirba Jaalloodee jedhu kana ture. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torban kanaaf qabannee kanneen hanga ammaa turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadi torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti gamanamaan nagaa isinitti dhaammachaa ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture nagaan nu tura.